Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Jaallattoonni duuka buutonni Yesuus Kiristoos guutummaa addunyaarra jirtan nagaa koo afuuraa isinii dhiyeessuun barbaada. Ana obboleessa keessan raajii qannoodhaa fuula keessanitti kan nyaadheef waamicha ariifachiisaa isiniif dhiyeessuufan kutaa macaafa qulqulluurraa wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 kadhadhaa isiniif hin kennama barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif hin banamaa. Kana jechuun namni hin kadhanne waan fudhatu hin qabu. Kadhannaan karaa biraa furtuu milkaa'inaa, furtuu jireenya dhala namaati. Furtuu guddaan, milkaa'inni guddaan kadhannaa keessa jira. Akkuma konkolaataan nadaajiin socho'u, kan naafxaan socho'u, waan ittiin socho'u, humna ittiin socho'u akkuma qabu, kiristaanni tokko hin kadhataanaan humna ittiin socho'u hin qabu. Nus kana sababeeffachuun waldaan keenya waldaan Tulluu Araaraa magaalaa Hoolotaa keessatti argamtu ji'a tokko tsoomaaf sagadaan yeroo itti fuula Waaqayyoo dura turru sagantaa guddaa isinii qopheessinee jira. Kunis torban fuula keenya dura jiru guyyaa gaafa dilbataa gaafa 15 jechuudha. Ganama sa'aatii 2 jalqabee hamma sa'aatii 6 sagantaa keenya isa waaree booda jiru akkuma itti fufetti jiraate ganama ji'a tokkoof torban naanna'uu dilbata 4 jechuudha. Akkasuma fuula keenya dura kan jiru guyyaa roobii sa'aatii 2 jalqabee gaafa 18 jechuudha. Torban 4 lakkaatu. Roobii 4 dilbata 4. Yerootti fuula Waaqayyoo dura turre Waaqayyoon kadhannu ta'a. Keessattuu biyya keenyaaf namoota rakkoo garaagaraa qaban, dhukkubsattoota gurri kan hin dhageenye, arrabi kan hin dubbanne, sammuun isaanii kan dhukkubsate, dhukkuba garaagaraa kan qaban manni yaalaa kan isaan dadhabe. Guyyoota kanatti hin kadhannaaf Waaqayyo araara isaatiin nama hundumaa hin fayyisa. Namoonni hidhaa garaagaraa keessa jirtan guyyoota kanatti dilbatuma isa dhufu kana ganamaan dhuftanii sa'aatii 2 gahaa ta'u jilbeenfattanii yeroo itti fuula Waaqayyoo duratti kadhannaa keenya himannaa keenya dhiyeeffannu ta'a. Hundumti keenya iyyuu guyyaa kanaa irraa hafuun hin danda'amu. Namni kadhataa kana kadhatu fuula isaa duratti galataan dhuga baatii guddaan akka dhiyaatu naman. Kanaaf namooti magaalaa Hoolotaa fi naannoo Hoolotaatti argamtan baadiyyaa magaalaa kan jirtan hordoftoonni tiiktookii peejii irraan karaa yuutuubii sagalee kana warra dhageessan sheer gootanii biyyi keenya akka kadhatu amantoonni keenya akka dhufan namoonni rakkoo garaagaraa keessa jiran akka dhufaniif karaa keessa sheer gootanii akka nu gargaartan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maatii keessan irratti hafeera. Goddanyoota keessan irratti hafeera. Namoota dhukkubsatan irratti hafeera. Akkasuma lubbuu haaraa namoota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin amanatin jiran fidaa kottaa hin kadhannaa fi Waaqayyo araara isaa bal'aa sanaan namoota baay'ee hin fayyisa. Teessoon keenya magaalaa Hoolotaa hoteela Hawwii Duraanii dabartanii daandii koobilii buufata fayyaa galgal kuyyuuttatti ol baasu irratti gara harka mirgaatti argama. Tarii immoo iddoon kun kan isin hin galle odeeffannoo dabalataa yookaan lakkoofsa bilbilaa toora foddaa kanarra jiruun bilbiltanii guyyoota kanatti bakka keenya gaafattanii akka dhuftan akka Waaqayyoon wajjin kadhattan guyyaan kun guyyaa addaa ta'a isiniin jedha. Eebbifamaa Gooftaan isin haa eebbisu.